waliigaltee marii kora waliinii jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO rakkoolee siyaasaa fi waraanaa Oromiyaa keessa jiruu fi jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduuf Gurraandhala 19 bara 2025 kaasee hanga Gurraandhala 22 bara 2025tti guyyoota afurii marii bal'aa hoteela Ililliitti taasifneerra. Marii taasifame kana keessatti haalli amma Oromiyaa keessa jiruu fi uummanni Oromoo itti jiru, haala lubbuun namaa guyyaa guyyaan itti badaa jiru, haala uummanni hojjetee jiraatu itti dadhabe, haala uummanni wabii jireenyaa itti dhabee waan godhu wallaale keessa jiraachuu isaa gadi fageenyaan hubachuu dandeenyeerra. Uummata Oromoo rakkoolee fi danqaa hamaa kana keessaa baasanii nagaa waaraan akka bu'uu danda'uuf akka armaan gadiitti irratti waliif galleerra. Tokkoffaa nagaa buusuu fi nagaa tiksuu ilaalchisee jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne uummanni Oromoo haqaa fi bilisummaa isaa dhabee erga sirna nafxanyaa jalatti kufee kaasee hanga har'aatti qe'een isaa akka nagaa dhabee fi jeequmsa keessa akka jiru hubannee nagaa waaraa jiruu fi jireenya uummataatiif barbaachisu buusuuf bilisummaa fi haqi uummata Oromoo sarbame guutummaatti deebii argachuu akka qabu amannee waraanni Oromiyaa keessaa dhaabatee nagaan akka bu'uu fi nageenyi uummataa salaamasiisaa ta'e akka tikfamuu qabu waliigaluun dhimma kana adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hunda akka raawwatan amaanaa itti kennaneerra. Jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne rakkoo siyaasaa fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jiraniif furmaata maayii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubannee ABO fi KFO'n uummanni Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti akkasumas tajaajila uummataa barbaachisu kan kennu mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammate yeroo murtaa'aaf akka hundeessan amaanaa itti kennaneerra. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n nagaa amansiisaa Oromiyaa keessatti buusuuf qooda olaanaa akka qabu amanuun ABO fi KFO'n waraanni kun bulchiinsa siyaasaa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu jalatti itti gaafatamummaa fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u haala barbaachisaa akka qindeessanii fi guutaniif amaanaa itti kenneerra. Lammaffaa rakkoo magaalaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa furuu ilaalchisee jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne magaalaan Finfinnee seenanis ta'ee seeran qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate guutummaatti amanuun magaalaan kun itti waamamni ishii akka mootummaa Oromiyaatiif taatu ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii akka mirkaneessan amaanaa itti kennaneerra. Jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne Walloo, Dirree Dhawaa, Matakkal, Muuyalee, Madda Walaabuu fi kan kana fakkaatan dabalatee daangaaleen Oromiyaa karaa adda addaatiin irraa ciccitanii mootummaa naannolee adda addaa Oromiyaa daangessan keessatti akka hafanii jiran amanuun ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii seera addunyaa fi seera biyyi qabdu irratti hundaa'uun akka Oromiyaa keessatti dachaasan amaanaa itti kennaneerra. Sadaffaa tokkummaa fi ijaarsa uummata Oromoo cimsuu ilaalchisee jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne sirna gadaa yookiin siinqee hundee tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, aadaa fi nageenya Oromootiif qabaachaa ture sirriitti hubannee ABO fi KFO'n sirni gadaa yookiin siinqee kun gadi fageenyaan qoratamee uummata wajjin marii bal'aan taasifamee haaromsi jaarraa keessa jirru kana wajjin wal madaalu itti taasifamee sirna Oromoon ittiin bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasisan amaanaa itti kennaneerra. Afraffaa mirga sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan ilaalchisee jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne sirni gadaa uummanni Oromoo akkamitti akka kanneen Oromoo hin taane wajjin kabajaa fi michummaan jiraatamuu haalan kan barsiisee fi muuxannoo itti qabu ta'uu isaa hubachuun fuulduras ABO fi KFO'n haala uummanni Oromoo sabaa fi sablammoonni sodaa tokko malee mirgi isaanii guutummaatti kabajamee wajjin jiraatamuu danda'u irratti hojjetanii fi dhugoomsan amaanaa itti kennaneerra. Shanaffaa hariiroo mootummaa Oromiyaa fi mootummaa federaalaa jidduu jiraachuu qabu ilaalchisee jilli jaarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgayii kanarratti argamne
mootummaa federaalaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa akka hin jirre uummanni Oromoo akka baay'ina isaa fi gumaacha isaatti jaarmiyaalee mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'umsa akka hin qabne walabummaan dhaabbattoota yookiin instituushinii kanneen akka mana murtii poolisii federaalaa humna ittisa biyyaa fi kan kana fakkaatan akka hin jirre qabeenya waloo federaalatti gaheen uummata Oromoo xiqqaa ta'uu hubannee ABO fi KFO'n wantoota daddaban kana haala sirreessuu fi dantaan uummata Oromoo mootummaa federaalaa keessatti kabajamuu qaburratti itti gaafatamummaan akka hojjetan amaanaa itti kennaneerra. Nuti jilli hawaasa Oromoo adda addaa kora waliinii kanarratti argamne tokkoffaa jila waltajjii qabaa abbootii gadaa Oromiyaa yookiin hojjimaata gumii abbootii gadaa Oromoo, lammaffaan jila yaa'ii bara 1966 waldaa Maccaa fi Tuulamaa, sadaffaa jila irkoo bara 1976 hojjimaata idilee addaa duraanii, afraffaan jila yaa'ii ganyaa haroressaa yookaan haadha siiqee, shanaffaan jila abbaa dhugaa yookiin hojjimaata abbaa muudaa yookiin ayyaantuu, ja'affaan jila wayyooma anaajinaa yookiin hojjimaata dirree Sheek Huseen, torbaffaan jila wayyooma yookiin abbaa murtii, saddeettaffaan jila nagummaa dambii yookiin hojjimaata Saayidii Alfaqii yookiin yaa'a dambii, saglaffaan jila jaarrolee biyyaalessa Oromiyaa yookiin bakka buutota lammiilee Oromiyaa, kurnaffaan jila og afaanii hayyoota yuunivarsiitii, 11ffaan jila teessoo Magarsaa Badhaasaa yookiin hojjimaata qulqulluu Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros, 12ffaan jila waldaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa jila Sadaasa 24 bara 2023, 13ffaan jila dhugeeffannaa uumaa dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa, 14ffaan jila yuuba tokkoffaa dhimmoota mirga namummaa fi siivilii Oromiyaa, 15ffaan jila waahilan waltajjii yuuba 14ffaa, 16ffaan jila yaa'a haaromsa Finfinnee yookiin hawaasa Finfinnee. Dhumarratti jilli guula waliinii ABO fi KFO amaanaa itti kenname kana akka seeraa fi sirnaan raawwatan deeggarsa nurraa barbaadamu hunda kennuuf waadaa seeneerra. Jila jaarmiyaalee hawaasa Oromoo fi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO Guraandhala 22 bara 2025 Finfinnee.